Mata dureen itti aansinee ilaallu structure and function of respiratory system kan jiru caasaadhaa fi hojiilee sirna hargansuudha. Anaatomii isaatii fi fiiziyoolojii isaa bal'inaan ilaalla. Respiratory system jechuun maali? Sirna hargansuu jechuun it is the system that bring oxygen and remove carbon dioxide. Sirna oksijiinii qaamaaf geessee kaarboon dioxide qaamarraa baasu. Kanaani respiratory system jaanii sirna hargansuudha kan jennuun it is the system that bring oxygen into the body, remove carbon dioxide and the other gas from the body. Sirna oksijiinii qaamaaf geessee kaarboon dioxide fi gaazota biraa qaamarraa baasu. Breathing in hargansuu wanni jaantuun respiration jechuu fi breathing jechuun tokkuma. Hargansuu wanni jaan consist of two phases. Waan adeemsa lama qabaatiitu hargansuu jaa. Inspirationidhaa fi expirationii qabdi. Inspiration jechuun keessatti fudhachuudha qilleensa. Keessatti harganuudhaa fi expirationiin ammoo gara alaatti baasu. Marsaa kanaatiitu hargansuu jaa. Malee tokko qoftiin hargansuu hin jaamtu. Fakkeenyaaf yoo keessa qofattiin fudhadha jettee hargansuu hin jaamu. Ala qofatti baasuu illee hargansuu hin jaamu. Inspiration is the process of taking in air. Adeemsa qilleensa keessatti fudhatan, oksijiinii keessa fudhatan inspiration jaa. Takka ammoo inhalation jaanii. Expirationiin ammoo process of blowing out air. Adeemsa qilleensa ofirraa ittiin baasan, kaarboon dioxide itti baasan. Kanaatu expiration yookaan exhalation jaanii. Component of respiratory system laalla. Suuraa kanarra wanni mul'atu sirni hargansuudha. Caasaan isaa maali? Wanni jiru. Olii tana naasaal kaavitiidhaa jira. Uraa funyaanii. Sanbira yeroo gakkutte harnaksiidhaa jira liqimsituu. Laarnaksiidhaa jira. Kokkee jennuun sanii. Tiraakiyaadhaa jira. Right and left langiidhaa jira. Bronkaayidhaa jira. Somba bitaa fi mirgaatiitu jira. Bronkaayii bronkiyool jechaa caasaalee hedduudhaa jira. Componentii respiratory systemiidhaa bal'inaan laalla. Respiration can be classified into three. Hargansuun tuni waljijjiirraan gaaziidhaa tuni bakka sadiitti adda baafnee ilaaluu dandeenya. Tokko external respiration. Lammaffaan internal respiration. Sadaffaan cellular respiration. Sirriitti qalbeeffadhu. External respiration jechuun gas exchange between air and blood. Waljijjiirraa qilleensaa fi dhiiga jidduutti alaa hanga dhiiga jidduu gahutti external respiration jaaniidha. What can be exposed to the outside of body. Qaama alaa kanaa wajjin karaa inni keessa deemu kana. Alaa qilleensa ol fudhachuu kanaatiitu external respiration jaama. Hanga dhiiga dhaqqabutti. Internal respiration kan jennuun ammoo between blood and tissue. Waljijjiirraa gaaziidhaa dhiigaa fi tishuu jidduutti. What cannot be exposed to outside of body. Waan qaamaa alatti gaggeeffamuu hin dandeenye kun amma. Externaliin adeemsa gaaziin alaa dhufee hanga dhiiga dhaqqabutti caasaa kana keessa gaddabree hanga dhiigaa waliin makamutti deemu kun external respiration jaanii. Internaliin ammoo gas exchange between blood and tissue. Dhiigaa fi tishuu jidduu. Dhiiga keessaa bahee tishuu seenee tishuu keessaa dhiigatti deemu. Internal respiration jaanii. Inni sadaffaa cellular respirationidha. Cellular respirationiin kuni hargansuu seelii mataasiidha. Seeliin yeroo walitti dhufte tishuu taatu sani. Oxygen used to produce ATP and carbon dioxide. Seeliin sun oksijiinii itti fayyadamti. Oksijiinii dhiigaa wajjin tishuu keessa seene sani yeroo tishuu dhaqe
tishuu keessatti itti fayyadamti. Itti fayyadamtee xuraawaa san kaarboon daayoksayidii guutee ofirraa baafti. San booda eessatti deebi'a? Dhiigatti deebi'a. Dhiigaa wajjin san booda gara sombaatti ol deebi'a. Cellular respiration jechuun wal jijjiirraa seelii keessatti gaazii geggeessa. General function of respiratory system akka waliigalaatti faayidaan isaa kan waliigalaa sirna hargansuudhaa maali? Sirni hargansuu kun faayidaan isaa tokko air distributor qilleensa kana daddabarsa. Qilleensa kana daddabarsuudha keessa gatti. Caasaan kun faayidaan isaa gas exchanger gaazii oksijiniidhaa fi kaarboon daayoksayidii kana wal jijjiiru. Filter warm and humidifier faayidaan isaa kan biraa yoo qilleensi sun kan xuraawaa garaagaraa qabu taate filter godha ni calala. Yoo qilleensi sun kan qabbanaa'u taate warmi godha ni oowwisa. Yoo goggogaa ta'e dry yoo ta'e humidify godha ni jiisa. Faayidaan respiratory systemiidha. Conditioning gas jaaniin yoo dhukkee qabaate calaluu qabbiyoo diilallaawaa ta'e oowwisuu goggogaa yoo ta'e jiisuudha. Faayidaan sirna kanaa kan biraa influence speech akka dubbannu nu taasisa. Fakkeenyaaf voice boxiin larynxiin akka dubbannu nu gooti. Inni biraa allow for sense of smellidha. Sirni kun faayidaan isaa keessaa tokko ittiin waa suufuudha. Funyaan faayuu fudhannee foolii garaagaraa ittiin suufuudhaaf. Organ respiratory systemiidhaa fi function isaa gabaabsinee yoo ilaalle. Tokkoffaa nose or nasal cavity funyaan kun faayidaan isaa maali? Warm, moisten and filter air as it inhaled. Yeroo karaa keessaatti gad fudhatte qilleensa kana oowwisuu, jiisuu akkasumas calaluudha. Faayidaan nose or nasal cavity. Pharynx takka throat kokkee tana yoo fudhanne kokkeen tun faayidaan ishii passageway for food and air lead to trachea. Karaa nyaataa fi qilleensi ittiin adda maqu. Karaa nyaataa fi qilleensaas dabarsa. Qilleensa karaa tiraakiyaa dabarsa. Nyaata immoo isoofagasiidhatti gaduu dabarsa. Pharynxiin tun liqimsituun kokkeen tun faayidaan ishii. Larynxiin voice box jaaniin dibbee sagalee. Where vocal cord are located. Bakka dibbeen sagaleedhaa jirtu. Bakka sagaleen sun irraa kaatu. Inni biraa tiraakiyaadha. Tiraakiyaan windi pipe jaaniin isuma qalloo as keessa lubbuu keessa gad deemtu tana. Keep the windi pipe open. Akka isiin tuni banaa taatuuf kaartileejii jajjabaa irraa tolfame inni kuni. Trachea is lined with fine hair. Keessa isaa kana maaltu jira? Waan rifeensa fakkaatiitu jira siiliyaa kajaaniin. Siiliyaan kun filter air godha qilleensa kana calala. Before it reach the lungs osoo somban seenne qilleensi kun achi keessa calalama. Larynx irraa ka'ee bronkaayii jidduudha jirti tiraakiyaanii. Qilleensi bakka san keessa dabru calalamuu qaba. Yeroo tiraakiyaa kana bira gakkutte tiraakiyaan kun bakka lama ta'a. Bronchi jaaniin. Bronchi is top branch at the end of trachea. Which lead to the lung. Dameelee tiraakiyaadhaati. Tiraakiyaa kanaatu yeroo gad deeme bakka lamatti adda ba'a. Isa kanaatiitu bronchi jaaniini. Inni lachuutu somba garaagaraa seena. Inni gara bitaa left lung seenaa kun ammoo right lung seena. Inni biraa bronchioliidhaa jira. Bronchioliin smaller branches of bronchi. Dameelee xixiqqoo bronchiidhaati. Kani bronchi irraa kaasee hanga alveolayitti somba keessa gamas oofuu qilleensa. Now let us see classification of respiratory system. Mee sirna kana caasaalee sirna hargansuu kan jenne kana bakka lamatti adda baafnu. Classification isaa ilaallu. Based on anatomical location isaa irratti hunduunye.
upper respiratory tractdhaa fi lower respiratory jennee bakka lama baafna. Warreen qomaa ala jiranii fi warreen qoma keessa jiran jennee. Outside thorax warreen jiran nose, nasal cavity hanga traakiyaadhaatti upper jaaniin. Upper respiratory tract is located upper respiratory tract keessaa noosii funyaan yoo fudhanne funyaan bakkee inni jiru bakkee argamni funyaanii located between roof of mouth and cranium. Gubbaa afaaniitii fi lafee mataadhaa jidduudha jira. Are the two spaces known as banaan isaa tun lamaan tun maal jaamti nasal cavity jaaniin uraa funyaanii jaaniin. These two spaces separate from each other by partition. Uraan funyaanii tuni takka takka irraa wanni ittiin adda baate kutaadhaa jidduu jira. Kutaa jidduu tanaan maal jennaan nasal septum jaaniin jidduu isii tana. Kabiraaf funyaan kanarra fuula kanarra maaltu jira? Saayinasiidhaan jira. Saayinasiin these are air filled spaces. Banaa xixiqqoo qilleensaan guutamte lafee mataa tanarra jirtu within the skull bone. Lafee mataa tanarra dhooqa xixiqqaa qilleensi keessa guutuudhaan jira. Isiisaniin saayinasii jaan. Faayidaan isaa maali? Faayidaan saayinasiidhaa. Serve to reduce weight of skull. Ulfaatina mataa namatti ulfaatu kana sirraa haffalleessuudhaan sirraa salphisuudhaan. And give your voice certain tone. Akkasumas sagaleen ta'e ta namaatiin wajji akka waliin fakkaanne. Namuu sagalee garaagaraa akka qabaatu isii tanaa godhu. Funyaaniin dubbataa akkasitti dubbataa kajaan saayinasii tana. Kana bira yeroo gakkuttee faarnaksiidhaan dhufta. Faarnaksiin liqimsituu jechuudha. Throatii jaaniin tana kokkee. Carry air into respiratory and food and liquid into digestive system. Faarnaksiin kun caasaan kun qilleensa karaa ujummoo qilleensaatti respiratory traakidhaatti dabarsa. Foodiidhaa fi liquid immoo nyaataa fi dhugaatii garam dabarsa to digestive system sirna bullaansaatti dabarsa. The upper portion is faarnaksiin tuni bakka sadiitti adda baatiin isa gara olii jidduudhaa fi gadii jennee bakka sadii baafna. Upper portion is located immediately behind nasal cavity. Inni gara gubbaa kuni funyaan kana duubaan argama. Naasopharynx jaaniin. Funyaan kana uraa funyaanii tana duubaan. Naasopharynx jaaniin. Bakka uraa funyaanii fi uraan afaaniituun itti walitti baatuun uuruu tana keessaan naasopharynx jaan. Middle section is walakkaan isaa immoo bakka tam jira? Located behind the mouth. Afaan kana duubaan. Uraa afaanii tana gara duubaatiin jira. Called oropharynx jaaniin. Bakka afaanii fi pharynxiin itti walitti baatu. The lowest portion is inni uraa afaanii sanii gad jiru laryngeal pharynx jaaniin. Maqaan kun maalirraa dhufe? Naasopharynxiin bakka funyaanii fi pharynxiin walitti baatu jechuudha. Oropharynxiin ammoo bakka afaanii fi pharynxiin itti walitti dhuftu. Laryngopharynxiin bakka larynxiidhaa fi pharynxiin itti walitti dhuftu jechuudha. This last section is kutaan pharynxii irraa inni xumuraa kun laryngopharynx ka jenneen kuni open into larynx toward front and into esophagus toward back. Karaa lamatti uraa qabdi isiin sun. Gara fuula duraatiin larynxiidhaatti bana. Karaa qilleensaatti. Gara duubaatiin ammoo esophagus takkaa liqimsituudhaatti bana. Kanaaf karaan nyaataa gara duubaatiin jira. Karaan qilleensaa immoo gara fuula duraa kanaan jira. Gubbaa sanirra waan gadoo cufaa jira yeroo nyaanni gadoo deemu. Epiglottii jaaniin. Caasaan itti aanu larynxidha. Larynx is it is structure which is located between pharynx and trachea. Caasaa liqimsituudhaa fi traakiyaa jidduu jiru. Traakiyaan isa ujummoo gad deemtu tana kan
lubbuu namaa keessaa gamanas dheerattee jirtu tana tiraakiyaan isuma kana. Laarneksiin jidduu san jirti. It has framework of cartilage. Laarneksiin kuni cartilage of keessaa qaba. That protrude in the front of neck. Kan fuula kana keessa morma kana keessaa gamanas dheeratee jiru. Sometimes Adam Apple jaaniini, Apple Adam jaaniini lubbuu akkanatti gamanas dheerattu kan warri dhiiraa gurguddoo qabu tana. Isii tanaan Adam Apple jaaniini. The larynx is considerably larger in the male than in the female. Larynxiin kuni kan warra dhiiraatiitu gamanas dheerata. Kokkeen tuni lubbuu tanarra kan warra dhiiraatiitu gamanas dheerata. Adam Applein kun. Adam Apple is more prominent in the male. Warra dhiiraa irratti hedduu mul'ata. Kokkeen tun jechuudha. At the upper end of larynx, xumura larynxiidhaa gara gubbaa san irratti vocal cordidhaa jira. Dibbee sagaleedhaatiitu jira. Vocal cordiin dibbee sagaleeti. Which serve in production of speech. Akka dubbattu kan si taasisu isii tana. Difference in the size of larynx is namaa namatti hammi larynxiidhaa garagara ta'uun guddinni isii. What account for difference between male and female voice. Kanaatiitu sagalee dhiiraatii fi sagalee dubartootaa kanaa adda godhe. Saayizii larynxii kun garagara ta'u. Because a man larynx is larger than woman, his voice is lower in pitch. Larynxii warra dhiiraa kan warra dubartootaa irra guddaa waan ta'eef sagaleen warra dhiiraa irra guddoodha. Kan warra dubartootaa immoo irra qaqalloo. Sababni isaa saayizii larynxii kana. Akkasumas dubbiidhaaf for speakingidhaaf caasaaleen larynxiidhaa wajjin namni tokko akka dubbatu gargaaran nasal cavity tokko. Uraan funyaanii tun akka dubbattu si gargaarti. Saayinasii lammaffaan saayinasiidha. Uraa xixiqqoo fuularra jirtu san. And pharynxii liqimsituun tunis all service as resonating chamber for speaking. Sagalee namaa tana bareechuuf sagalee tana guddisuu fi xiqqeessuudhaaf gahee qaban. Caasaalee respiratory keessaa for serve as speakiidhaaf yoo gaafatamte dubbiidhaaf kan nama gargaaru kami nasal cavity, sinus, pharynxiidhaa fi larynxiidha. Isaanowwan kana. Upper respiratory system kan jenneeni warreen qomaa ol jiran kana. Qomaa ol morma kana ol warreen jiran. Tokkoffaa nasal cavityidhaa jira jenne uraa funyaaniiti. Saayinasiin ammoo dhooqa xixiqqaa funyaan irra jiru. Lafee mataa kanarra jiru. San booda yeroo nasal cavity bira gakkutte maaliif dhuftaa? Pharynxiidhaa jira. Osoo pharynxii kanaan walitti hin dhufne istaachiyaan tuubiidhaa fi gurraa fi afaan bakka itti walitti dhufanii pharynxii kana keessa jirti. Uruu tana keessa. San booda yeroo gad deemte pharynxii tana bakka sadiitti adda baafne naasopharynx, oropharynxiidhaa fi laryngopharynx jenna. Kana bira yeroo gakkutte larynxii dhufta. Larynxiin voice box isa jenneen sani. Isofaagasiin gara duubaatiin guutti karaan nyaataa duuba san irra deema. Karaan gamanaa kun ammoo karaa qilleensaati. San booda yeroo gad deemte maali dhufta? Tiraakiyaadha dhufta. Yeroo nyaanni dhufe karaan qilleensaa kun cufamuu qaba. Wanni isii tana gad cufa epiglottii jaaniini. Yoo isiin tun cufamuu baatte namni ni fe'ama. Caasaan hangammaa dubbanne kuni upper respiratory tract warreen jedhaman. Functioning upper respiratory tract kun akka waliigalaatti maali? Faayidaan isaanii tokko passage wayidha. Karaa qilleensi keessa daddabu. Olii gadi ol. Passage way for respirationidha tokkoffaan. Lammaffaa
receptor for smell waasuu fuudhaaf poolii. Sadaffaa filter incoming air to filter larger foreign material. Qilleensa dhufu kana keessaa waa calaluudha. Fakkeenyaaf namni yoo dhukkee keessa deeme funyaan kanarratti hafti. Faayidaan sirna hargansuu olaananii huni tokko qilleensa kana calaluudha. Moisten in the warm incoming air faayidaan biraa qilleensa kana jiisuudhaa fi uwwisuudha. Yoo qilleensi sun goggogaa taate ni jiisa, humidify godha. Yoo qilleensi sun qabbanaawaa taate warmi godha. Kabira faayidaan afuraffaadhaa resonating chamber for voice dha. Sagaleen akka uumamtu. Caasaan godhu upper respiratory tract kana. Kanaaf lower respiratory tract sagantaa biraatiin itti dachaana.